Ashamaa hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu. An abdiidha. Kanaan dura Oro MP4 irratti appii garagaraa isin barsiisaa ture. Amma Oro MP4 irraa gara AbdiTube jijjiiree AbdiTube kana irratti application isin barsiisa jechuudha. Kana booda Oro MP4 application dhiisee jira. Achirratti wantoota biraati gadhiisa. Asirratti yeroo hundaayyuu application isin feetan hunda isiniif gadhiisa. Kanaafuu kana booda na hordofaa subscribe godhaa hundi keessanuu. Subscribe godhaa warreen kanaan dura subscribe hin godhin hundi keessanuu. Amma appii tokko isiniif qabadhee dhufe. Appiin kun message namni yoo isiniif barreesse message san isin seentanii laaluu yoo hin barbaadin haala biraatiin seentanii laaltanii namicha san biratti garuu akka isin message san inumaayyuu hin laalinii mul'isa jechuudha nama isin ergetti. Message san inumaayyuu akka isin hin laalinii mul'isa jechuudha nama isiniif message isiniif barreessaniif. Kanaafuu baay'ee jaalatan jedhee yaada. Gara barumsaatti deebinaa. Duraan dursee hundi keessanuu YouTube kiyya seenaatiin subscribe godhaa. Akkuma jalqaba seentaniin Oro MP4 isa duraati AbdiTube jedhaatiin barreessaa. AbdiTube kunoo akkanatti AbdiTube yeroo jettanii barreessitan akkanatti isiniif dhufa. Isa kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf duraan dursee akkanatti dhufa. Subscribe gootan kunoo subscribe kan jedhu halluu diimaadhaan isiniif dhufa biratti. Isa yeroo tokko gad tuuxan san booda yeroo hundaayyuu notification akka isiniif dhufuuf yoo an gadhiisu kana tuuxan mallattoo kana jechuudha. Mallattoo alarmii kana tuuxan yeroo tokko kunoo akkanatti erga tuuxaniin booda yeroo hunda wanti an gadhiisu kallattiidhaan isin dhaqqaba jechuudha. Okay, gara barumsaatti deebinaa akkasumatti na hordofaa. Play Store seentan duraan dursee Play Store seentanii Play Store keessan keessatti hide jettanii barreessitan. Hide Blue jedha. Hide Blue. Kunoo isa kana jechuudha appiin. An amma install godhee jira. Open godhee seena jechuudha. Isin ammoo install gootan kunoo ana open godhee seena. Appiin isa kana ilaalaa sirritti. Okay, kana booda gara kunoo akkanatti isiniif dhufa yeroo bantan open gootan yeroo bantan akkanatti isiniif dhufa. San booda maal gootan kunoo xiyya asirraan jiru kana xiyyatu jira garanaan xiyyuma san tuuxan jechuudha. Kanuma ooftan. Ammas kunoo san booda as biratti enable kan jedhu kana agartanii isa kana tuuxan yeroo tokko. Enable. Okay, san booda kunoo akkanatti nuuf dhufa jechuudha. Erga dhufee booda kunoo gara jalaatti maal jedha hide kan jedhu kana jechuudha. Isa yeroo tokko gad tuuxan isa kana kunoo as biratti isin mul'isaa jira. Isa tuuxan yeroo tokko. San booda akkanatti isinii fida. Kanneen keessa amma hide kan jedhu soixanii hide kan jedhu maqaa appii dursa isaanii jechuudha. Kunoo as biratti jira hide kan jedhu. Isa kana off ta'ee jira as biratti kunoo kana on gootan. Akkana dhufa allow kan jedhu kana tuuxan jechuudha kunoo as biratti. Allow. Okay. Allow erga gootanii booda amma duubatti deebinaa jechuudha. Okay, kunoo ammas biratti akkana dhufa allow gootan isin rakkoo hin qabu. Enable allow. Okay. Kun rakkisaa miti save power kan jedhu duubatti deebitan. Okay, san booda kunoo akkanatti isin dhufa hide theme. Amma jalqaba irratti maaltu jira wanti all messages jedha kunoo gubbaarratti jechuudha. All messages jedha as biratti kan amma inni irra jiru. Gara dalgaatti ooftan ammas dalgaatti akkanumatti dalgaatti ooftan messenger keessa isinii barreessame as keessatti argattan jechuudha. Asirraan laaltan kunoo akkanuma dalgaatti ooftan. Kunoo WhatsApp illee akkasuma Viber message Viber wanta hundaanuu isiniif barraa'e as keessatti argattan. Imo, Telegram, Instagram, kunoo Line wanti hunduu as keessa jira jechuudha. Isin as keessaa laaltanii nama san biratti garuu akka waan isin hin laalinii mul'isa. Nama isiniif barreessan biratti. Isin yeroo message isinii seene maal naa barreessi namni sun laata jettanii yoo deebisuu hin barbaanne appii kanaan seentanii kunoo wanti hundaa Viber, WhatsApp, Messenger, Imo, Instagram hundaayyuu as keessatti argattan jechuudha. Appii kanaan immoo wanta biraas gochuu dandeettan. Appii kanaan application lock app lock jechuudha. Application keessan cufuu akka namni hin banne qulfii itti godhu jechuudha. Akkasuma wantoota gara garaallee qaba. Suuraa fi viidiyoo dhohisuu barbaadan kunoo as biratti fakkeenyaaf miidiyaa jedha. Miidiyaa kan jedhu kana tuuxanii suuraa fi yookaan viidiyoo dhohisuudhaaf jechuudha. Miidiyaa kan jedhu kana yoo tuuxan gaalaarii keessa isin fida. Gaalaarii keessan keessa seentanii kan dhoksuu barbaadan san tuuxanii dhohisuu dandeettan jechuudha. Waan hundaayyuu isin seentanii ilaaluu dandeettan rakkoon qabu. Hundaayyuu ilaalaa garuu ammaaf message isiniif ergame san akka
isin laaluu keessan akka hin beekamne akkamitti goona kan jettanii fi kan isiniif dalage kunoo kanumaan seentanii ilaaltan laayinii yoo ta'e kunoo dalgatti ooftanii Instagraamaan yoo isiniif barreeffame asirra ooftanii amma an miiseeji waan naaf hin barreeffaminiif mul'atu jechuudha. Garuu osoo miiseeji naa barreeffame aappii kana amma buusee isin barsiisuudhaaf osoo dursa buusee itti fayyadamaa jiraadhe miiseeji namni naa barreesse asirratti argitanii jechuudha silaa. Kunoo as keessatti telegiraamas yoo ta'e iimoos yoo ta'e buusaatii yeroo namni isinii barreesse isin cheek gochuu dandeettan jechuudha. Akkasuma miiseenjeraan namni kan isinii barreesse asirraan laaltanii san booda deebisuuf yoo hin barbaadin dhiisuu dandeettanii nama san biratti isin hin laallee jechuudha. Miiseeji san akka isin laaltan hin mul'atu. Kanuma hordoftoonni koo hundi keessanuu galatoomaa. Dhiifamaa hundi keessanuu galatoomaa asumarratti addaan baanaa. Yeroo itti aanutti barumsa itti aanutti walitti deebinaa hundi keessanuu nagaan naaf tura. Galatoomaa subscribe godhaa like godhaa yoo jaalattan dhiifamaa bilbila jidduudhaan seenuu kana booda hin sirreessinaa yeroo jalqabaa akkanumatti isin barsiisaa amma kanuma isiniif gadhiisa. Nagaan naaf tura. Yeroo itti aanutti bal'inaan aappii biraatii walitti deebinaa gaafii yoo qabaattan naaf barreessaa hundi keessanuu akka dandeetti isiniif deebisa.